አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወራች የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወራች የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ የራሷን ፊት ሳታ የልጇን እያየች ሲታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት ሐቋን አላህ አርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው የጀነትን ቁልፍ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ የጀሊሉን ፍጥረት እስኪርግቧን እዩዋት ከሆዷ ያወጣች ልጇን ስትመግባት ሰው አይል እንስሳ ሁሉም ያል ቄሮ ቀሬ ሁንደ ኬሰን ከበጃብ ጃለላን ኢሲን ጋፈኔ ጅራ ወረ ሶሻል ሚዲያ ፈየደምተን ኡመተ ኦሮሞ ጃለተምቶታ ፊ ከበጀምቶታ ኡመተ ኦሮሞ ሀንዛፊን ደበርሳ akkuma nasraan jette hundi keessan jira akkuma deengadda gaafa baala irratti rakkoon uumamte gabbaanee isinii hojii dhaabbachaa turre akkuma kutaa hunda irratti rakkoon gisee uumamte isinii hojii gabbaanee dhaabbannu dhimmi kun dhimma laayyootii miti dhimma gabbaatanii bakka jirtanii sagalee taatan dhimma kanarratti namni hundi gabbaatanii sagalee ta'uun dirqama isinirra jiru abbaa fedhe tiktok nama kuma fudhan qabaattee kuma takka qabaattee abbuma fedhe taanaan bakka jirtuu gabbaayee sagalee ta'e uummata Harargeeti wajjin ummanni Harargeedhaa tokko guddaa keessa jira. Hawaasa keenya akkuma kalee ulamaa'in keenya jechaa ooltetti gabbaatanii hawaasa keenya hundaa wajjin sagalee ta'uun dirqama isinirra jiru. Ani mataa kiyyaaf akkuma ulamaa'in keenya kalee jettetti lubbuu kafaluu yoo barbaachise gabbee lubbuu nama kafalurraayi. Waan kanarratti namni hundi akka sagalee taatan gabbaatanii asumaan isin dhaamsanii dabarsinaa. Jimaan keenya lubbuu keenya jimaan keenya waa hunda keenya. مسميوت قولي سجلي ميوت قولي ميديكو أتيجا كبي ميوت قولي نسا أتوما عندنا يسوع أكرم عندنا يسوع راسا كذي أولو فيموت قولي كنا أكيد جبتني جبادني نمني فيديو ولا ماي تيجي هندجاي تفهم كيسن إنجيلتن akka isaan kalee itti ta'anii dubbataa turan namni hin agareen hin jirtan miidiyaa kana guutuu viidiyoo isaaniitti dhuunfatee jira waan ta'eef gabbaatanii namuu bakka jirtanii yoo sagalee taatan waan baay'ee gaariidha. Asumaan dhaamsa keenya jimaa keenyarraa harka nuu furadha. Jimaan keenya lubbuu teenya, jimaan keenya jiruu teenya, jimaan keenya waan nuti ittiin barannee as geenye, waan nuti ittiin daftaraan bitachaa as geenye akkuma ulamaan teenya jette. osoo waan biraan ta'in osoo akka kutaa biraa boqqolloo naggadanii gabaa naggadanii osoo hin ta'in nuti nama daftara jimaan bitachaa turerraa ta'u. Jimaan keenya ija teenya, jimaan keenya lubbuu teenya, jimaan keenya jiruu teenya, jimaa keenyarraa harka nuu furadhaa. Asumaan kabajaadha jimaa keenyarraa harka nuu furadhaa. Wal kabajuun hanga qabdii, wal danda'uun hanga qabdii, obsi hanga qaba. Jimaa keenya rakkoon jimaa keenya hawaasa keenya Harargeerra dhiibbaa guddaa fidu jira waan ta'eef jimaa keenyarraa akka harkinuu qabu kabajaan isin gaafanna. Dhaamsa kana namuu bakka jirtanii gabbaa irra deebi'eetiin isinitti hima gabbaa namuu bakka jirtanii sagalee ta'a. Waan laayyoo ilaalamuu miti wanni kun. Waan hawaasni kutaa 11 gabbee hawaasa bira dhaabbatu. Hawaasni Harargee gaafa kutaa hundarra rakkoon takka uumamte hawaasa gabbee hiriira baay'aan waanuma fedhe irratti lubbuu namaa irratti hawaasa gabbee nama hunda dura dhimmamu waan ta'eef nama kutaa hunda wajjin duu waan ta'eef hawaasni kutaa hunda gabbee sagalee kana bakka jiru sagalee ta'uu dirqama irra jiru. Kun asumaan jaa carraa nama biraatti kan ta'e yoo ta'e kan yoo itti fuftee itti fufu. Sariif itti fufii takkitti itti fufaa carraa gaggabaasaa nama hunda oliin galchaa taratti nama ol galchaa. Carraa keessanii fayyadamaa namni hundinuu yoo dubbachuu dandeessan jechuudha. Wanti isin dhaammadhu uummata Oromoo jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Nasraa Gursum hordoftoota Hamzaa Haajii as qofa irratti dubbadhee dhiisuuf hin deemu yeroo laayifii tiktaakii kanarraa bee akkumaan asirraan baheen gara feesbuukii Nasraa Oromoo Gursum ja'utti kan fooloon isaa 180 fi waa qabdu irratti
laayifii feesbuukiidhaa seenuu deema. Sababni isaatis namoonni gurguddaan hedduu dhimma hawaasaa hordofan baay'inaan gara tiktaakii gara feesbuukaatti warri hordofan baay'eedha. Namoonni yoo gargaarsa ta'es yoo sagalee ta'es gurguddaan gargaaruu danda'u irra guddaan gara feesbuukaa jira waan ta'eef feesbuuka Nasraa Oromoo Gursum jalatti yeroo akka laayivii kanarraa baheen achitti illee dhuftanii na hordofuu dandeessan. Wanti isin gootan waanuma amma dubbanne kana dubbanna. Sababni isaas afaan lama dubbachuu hin qabnu, kabajaa ulamaa'ii keenyaa cabsuu hin qabnu, isaan xiqqeessuu hin qabnu. Akka isaan kabajaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma Jimaa Harargee irratti gaafatan anilleen karaa ulamaa'iin teenya jaalatamtoonni fi kabajamtoonni ittiin gaafatan bifuma saniin gaafadha malee wantiniin ulamaa'iiti yerraa afaan biraa dubbadhee yookaan jibbaa keessatti mul'isee yookaan waa'ee arrabaa dubbadhee mootummaa kanatti iyyata dhiyeeffadhu hin jiru. Sababni isaas hooggantoota keenya ulamaa'iin teenya waan ta'eef karaa isaan irra deeman irra deemna waan ta'eef akkuma isaan kabajaaf jaalalaan gaafatan sanittiin ani isaan bakka nu bu'anii dubbatan anilleen sagalee isaanii jabeessuuf sagaleen ulamaa'ii keenya kan dhimma Jimaa Harargee irratti dubbatan mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka dhaggeeffatee yeroo gabaabaa keessatti Oromoo Harargee dhimma Jimaa isaanii irratti furmaata daddafee hatattamaa itti kennu kabajaaf jaalalaan gaafanna jeetumaan dubbadha. Akkuman amma asitti haasa'aa jirutti kuni kabajaa nuti waliif qabnuu fi sappoortii walii jecha walii dhaggeeffannee waliin socho'uu keenya ibsa. Kuni tokkummaa keenya ibsa. Kuni wal dhaga'uu keenya ibsa. Abbaan fade namoonni dhimma Jimaa keenyaa dubbattan jechoota ulamaa'iin keenya jettan sanirraa osoo hin mayne akkuma isaan seeraan gaafatanitti karuma saniin gaafachaa deemnaa jechuu wanni wal yaadachiisuu qabnu. Mootummaan hattuu jechuu hin qabnu, mootummaan kijiba jechuu hin qabnu, mootummaan ummata cabsee jechuu hin qabnu, mootummaan ummata miskiineessee jechuu hin qabnu, mootummaan akkana godhe jechuu hin qabnu. Sababni isaa akkaataa ajandaan itti dhufe uummanni Oromoo wal dhaggeeffatee osoo daandii sanirraa hin mayne carraa akka jettu abbaa diika sobaa siif kannina kottu seeni okay. Ergadhu siifin kana ergadhu. So, akkasi dubbanna akkatti nu gargaartan kana isin jechuun barbaada nama 300 fi wayiin jirtan jaalatamtoota kabajamtoota Oromoo koo sagalee nuuf ta'a. Welcome. Abbaa diika sobaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayye, chifuuf. Bagana gaya nuyi dan Nasraa teenya waan bareedduu irra jirta. Bagana gaya nuyi ta. Ajandaa bareeddaa irra jirta gartee miti akkasumatti gartee miti wanni jaamaa deemaa jirtu tun dhugatti sheekotirraa kan as geesse. Jimaan haraamis hin qabu jimaan jiru teenya nuti Harargeen jimaan jiru teenya. Akkasuma gartee miti sabboontuu teenya Nasraa Gursum ajandaa bareedaadha kaaftee yeroo bareedduu keessa dhaabbachuu jirta. Gartee miti akkasumatti san hundinuu rabbi nuuf haa laaffisu. Bakka hundaanuu gartee miti sheer godhaa viidiyoo warra waraabuu jirtanii sheer godhaa wal biraan gahaadha. Asumaanis dhaamsa bareedaa ni dabarfannaa akkasuma warra na duraallee na yaadaa kannatu. Itti dhaabi kannadhu ati jabeessi ibsadhu ijoolleen turi biizii jirtina fakkaatti namni yaada ciccimaa qabdan gastii ergachuu dandeessan daqiiqaa tokko lamaaf isiniin barbaachisaa gullallee abroo welkaam. Okay. Waliin malee xiqqoo sagaleen keenu jeenaan si gabbuute itti fufaa wal jalaa qaba yaada keessan akka uummanni nuti fakkeenu jalaa yaanetti yaada wal jala ibsinee carraa walii kannina. Gulalle welcome. Abbaa abdii dubbachuu dandeesse dubbadhu takkittiidhaa kanni takkittiin immoo sharaf irraan immoo gulalle irraan wal malee akkasitti itti fufnaa. Yoo ol seentanii taa'uuf dhuftan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatooma nin dhaabbadha. Moo namaatu dubbatu deema.
wanni hawaasni haasa'uu qabu waan akkanaati. Hawaasa jechuun dhimma waloo waliin qabu haasa'uu wayya. Dhimma waloo sana immoo faloo itti fidanii faloon dhimma waloo kuni maali jedhanii namni akkam taane akka ta'uu hin dhabu bifa danda'ameen kabaja jimaadhaa eegsisuu qabna. Kabaja jimaadhaa eegsisuu jechuun daba jimatti yaadamu sana daba sana hambisnee jimaan akka kabaja godhatu godhudha. Kanaafuu nama waa qabu waan isaa dubbataa baga dubbatte ani dhugumatti hoggaan mana keegastii jala dhufe mana michoota na yoo ol seene laata yaa Ibraatiin dhaga'u deemu moo waan maali jedhe ol seene hoggaan ol seenu waan ajaa'ibaa haasawite wallahi galatoomi waan isin dhuun qabu. Silaa nama akkuma michoota natti yaade badiinuun dhuftu bakka hunda michoon tun gisee hedduu dhimma ummataa dhimma hawaasaa kutaa 11 waan dubbattuuf jecha jibbamti. Wanni isin jibbamtuuf waa lama. Michoon tun yoo natti dhiyeenyaan isaanaaf isin ollaadha. Gursumii fi aanaa jaarsoo jechuun wal ollaadha. Daangaan keenya tokko haalleen achi baanaa gadda isaanii dhayita. Michoon tun wanni isin jibbamtuuf tokkoffaa dhugaa dubbachuuf lammaffaa dhimma waloo hawaasummaa dubbachuuf wanni isin hedduu jibbaniif. Quba qabna kana hunda ammas. Duba asumaanuu wanni isin amma qaabse kun waan namni sila dubbatu hundi cinatti dhiisee yaa'iidhaaf waan hin taaneef ol ba'ee gastii isaa baratee akka kubbaatti taphatudha. Isin ammoo waan ummataaf lubbuu waan hawaasni isii qoonqoof eeggatu qoonqoo citte laagaa cite dheebuu goggooyte nama waan silaa jimaa sanii laagaa jiifatu laagaa goggoysan hidda jimaa qabuqqe kana dubbachuuf olbaate galatoomis injaa intala guddattu tapha gageessu hayyuu siyaa godhu fakkaattuu asliidhaa siyaa godhu fakkaattuu halloo daawwee siyaa godhu galatoomis dinqisiifatu ofiin ol ba'e isin dhageeffadheen haasawaa jabaadha. Namoonni waliin kan yaadannoo kannaan jirtan waan ta'eef Hamzaa keenyatti fufi gara Facebook dabarree dubbannaa waan ta'eef dhimma jajjabaa Facebook irratti kannannaa obboleen keenya warri asaa keenya qaama duraa yoo viidiyoo nu waraabdanii jiraattan galatoomaa isiniin jenna yoo ammoo viidiyoo nu waraabin amma dura namni viidiyoo biraallee waraabdan dhimmi kun dhimma hawaasa bal'aa Harargee waan ta'eef dhimma lubbuu fi dhimma beela jalaa wal baraaruu irratti waan dubbachuu jirruu fi kabajaaf jaalalaan namoonni viidiyoo fokottuu fi safuu hundallee waraabdan yoo jala jiraattan akka viidiyoo kana uummata biraan geessan kabajaanis ni gaafanna. Dhimmichi nuti irratti dubbachuu jirrus dhimma halee ulamaa'iin keenya dubbatu jimaa Harargee irratti rakkoon gurgurtaadhaa gara mootummaatiin dhiibbaan akka dhufe dubbattee jirti. Kanarratti keellaan bakkoota hedduutti ijaaramee jira Harargee keessatti jechuudha. Dhimma jimaatiif kanaan wal qabatee jimaan Harargee gurguramuu dhabeetii jimaan re'ee nyaachuu jirti. Hawaasni immoo kan qabu jimaadha. Jimaadhaan nyaataaf dhugaatii bitatan, jimaadhaan daara bitatan, jimaadhaan bakka aduu fi roobarraa ol seenan mana ijaarratan jimaa gurguratanii qabeenyi Harargeen qabdu qamadii oomishtee kintaalaan lakkaawwattee hin galfattu Harargeen jechuudha. Lafa loozii facaastee oomishtee galfattu hin qabdu. Lafa garbuu facaaftee oomishtee galfattu hin qabdu Harargeen. Harargeen qabeenyi isii bunaa fi jimaa ture bunni qaqallatee jira Harargee keessaa. Kan amma hawaasni keenya kan Oromoo Harargee harkaa qabu jimaadha. Jimaatu hayyoo mootummaan rakkoo tana tan ji'a 8 bira kushee gara hoggaatiif deemtu hagaarraa waan wali qabanii lafa kaayyatan nyaachaa turan hawaasni keenya. Maalleen yoo alarraa humaa ittiin dhufne maalleen ati wali qabdee kaayyattu gaa ni dhuma. Sinigalee bishaan ta'ee hin burqu waan namni kaayee waan keessi yeroo irraa fudhatte gaxirrachaa deema waan ta'eef amatti akka obsanii uummanni keenya waan harkaa qaban fixatanii jimaan isaanii rakkoon mootummaa naannoo Oromiyaa osoo nuti ilaallu nu jala dhumuu hin qabu. Hidhannoo ta'us ni hidhanna. Dhaggeeffadha. Wareega ta'us ni wareeggamna. Harka tokkoon kitaaba qabanne, harka tokkoon kilaash qabanne jimaan Harargee yoonii fi qabsoo malee bakka durutti kan hin deebine taate wanni if booda nu deebisu hin jiru. Garuu mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shamallis Abdiisaa kabajaan si gaafanna. Jimaa Harargee kana furmaata akka tilaattu jaanii gaafatanii jiran. Nuti warri social media fayyadamulleen
osoo seera ulamaa'ii keenyaa hin cabsine osoo ulamaa'ii keenya hin xiqqeessine osoo mootummaan hattuun jenne mootummaan kijibaan jenne mootummaan saamtuudhaan jenne mootummaan hawaasa hiyyoomse yookaan beeloomse osoo hin jenne akkuma ulamaa'iin teenya itti gaafattetti nutilleen sagaleen ulamaa'ii keenyaa dhaggeeffatee mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo ummata Harargee kan gurgurtaa jimaatii wal qabatee beelaaf saaxilamaa jiru akka yeroo gabaatti deebisuuf kabajaan isin eeggannaa. Nuti ulamaa'ii keenyaatu hooggana sagalee tahaa ummata keessan ummata Harargee obboleeyyan keessanii fi gaaffiin ulamaa'iin gaafatte daftee deebite ummanni Oromoo Harargee qabeenya isaa biraa beela'uu hin qabu. Horii isaa biraa buqqa'uu hin qabu. Gaaffiin kun deebuu qaba. Harargee yeroo hedduu buqqaatee jirti. Yeroo hedduu beelaaf saaxilamtee jirti. Dachii sirraa buqqaawamtee dachii Harargee irra Soomaaliin qubattee Harargee dachii sirraa fudhanii gara olii kana fidanii bakka hedduu qubsiisan. Bakka mootummaaleen amma duroo qubsiisarraa Harargee ammallee buqqaasanii ummanni Harargee baay'eedhaan shawaa kana keessa faffacaanii gidaara jiran, dildila jala rafaa jiran, beelaan jiraachaa jiran, bocola mana namaa fakkachaa jiranii obboleeyyan waa hedduu hin dubbannu. Warri amma ona isaarra jiru kun akka hin buqqaaneef kaanis bisnee gadhaafannaa insha Allah rabbiin jeetu. Warri amma adda isaarra jiru akka hin buqqaaneef Oromoo waan feeteen dhuftu hawaasa si biraan deebine hawaasa lubbuusaa si hojii kannu gabbaatanii hawaasa Harargeetii wajjin sagalee ta'uun dirqama isinirra jiru. Hawaasni Booranaa kadheen gaddaa gaafa rakkate hawaasni raaf hin jiru. Rakkoon tun rakkoo akkasiitii as deemu jira. Rakkoo guddoo akkasiitii as deemu jira. Nyaataa dhugaatiin isaan ittiin jiraatan jimaadhaani. Jimaan gaafarraa dhaabbate rakkoon akka deengadda Booranarra dhuftee dhufu jirti. Dhuftees lammata dabalamu jirti malee dhuftee jirti. Kanaafuu namuu bakka jirtanii gabbaatanii akka hiriira sagalee taatan isin gaafanna. Hawaasa keenya Harargee maaliif rakkoon kun irraan dhaabbanne kisuma takka. Dabree deebi'a ittuma dhufa. Jimaan bakka biraatii kallattii hundaan Finfinnee seenu jira. Kanummaan naannoo Oromiyaa kun akkamitti Harargee kun keessaaf akkamitti akka cunqursaa guddaan kun irra ga'a. Wanti kun osoo yeroon ittiin kannamne, osoo beellamni ittiin kannamne, ammatti furmaata argachuu qabu. Hawaasni Oromoo jimaan lubbuu isaa. Jimaan jireenya isaati, jimaan ija isaati. Yoo lubbuu kan nuu taate jimaa isaatiif lubbuun kan hawaasni Harargee. Waan barbaachisaa waan silaa godhamuu qabu hawaasni Harargee jimaarra ni godha. Waan biraatiif hin goone akka nama diinii qabsaa'etti diinii fi jimaa irratti hawaasni Harargee lubbuu isaanii baasa. Waan gabaabaa isinitti himna. An amma akka mataa kiyyaatti wallaahi hiriira waan biraati osoo hin baane lubbuuti jimaarra ni hin baasa. Jimaan jireenya hawaasa kiyyaati. Hawaasni kiyya wanni inni itti oolee buluun, wanni inni itti ilmoo isaa quraanaan barsiifatu, wanni inni itti ilmoo isaa mana barumsaatiin geeffatu jimaan. Jimaan hawaasa kiyyaa gaafa tuqame, gaafa hawaasni kiyya akkatti jimaa jala akkasi hurkee dalagatu, gaafa akkatti gurguratu dhabe, lubbuuti jedhiin baasa. Yoo lubbuu baasuun dhufte akkuma ulamaan teenya kariyaatti. Yoo gabba'anii hirii qawwee hidhachuu taate harka tokkoon quraana qabannee harka tokkoon qawwee qabannee lubbuu teenya ni kan hin ajaa'ilu. Kani waan isaan jedhan irraa garaagarummaatti hangan takka na biratti hin qabu. Lubbuuti yakanii waan biraa takkaaf hin baafne lubbuuti jimaadhaan hin baasan. Jimaan jireenya hawaasa kiyyaati. Hawaasni keenya anaaf ija kiyya. Kani waan osoo yeroo ittiin kennine waan yeroo gabaabaa keessa furmaata irraa eeggannu. Waan achi qaqqabaan taane. Hawaasni keenya ulamaa'een teenya akkuma nu dura dubbachaa turtetti nuti karaa isaanii qabannee waan isaan jedhan irratti halkanii guyyaa wajji dhaabbannaa bakka jiru sagalee taanaa itti daaraa taana. Ana acha waan hin dubbadhu qabu hawaasni kutaa biraa irra deddeebi'ee gabbaati. Nagaa miidiyaa kana gubbaadha akkaawuntii banattanii waan biraatii miti. Kuni hawaasa waan ijoo irratti isin fayyadamuu qabdani. Waan ijoo irratti isin gabbaatanii hawaasa Harargeetii hojii dhaabbachuu qabdani. Hawaasni Harargee naa hojii qileesseen si hojii seena waan ta'eef gabbaa hawaasa Harargeetii hojii sagalee ta'a. Gabaabaan kiyya kanuma. Thank you. Bareedduu Calanqoo dubbadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلان أسبانة ندبتشو وربادة يوجراتني. سرادين يا بكذا زنجرا. كلمة دبتة. أنا ونيجو. غلطومي وبريان كي يورن درو دبتة غلطوما. وان كان را دبتشو كي تفتو دو غلطومي.
rakkinni nama keessa jiru ifa yaani hayyo laal sheekotiin keenya waan kana bubbulan eegarra hayyuu jiran nama isaan dhaga'uu dhabanii miidiyaa tana namni dubbatu dhabamee isaanuma kophaa iyyaa ture akka ustaaz Anas kun faana hunda dubbachaatuma ture namni asirraa sagalee qabu namni tokko ka dubbate hin jiru nuti akka nama Harargeetti yoo abbaan iyyate firri dirmata yaani nuti iyyachuu qabna wanni kun lubbuu teenya lubbuu uummata keenyaati ummanni keenya ka dur faca'eewu akkatti jiru ni beekna nuti Adaamaa Finfinnee bakka isaan jiran baare bakka jiran hunda ni beekna rakkina isaan keessa jiran ni beekna osoo rakkinni akkasii uummata kanattis dhufee uummatnis faca'ee akkasitti hin facaane uummata keenya kanaaf sagalee ta'uu qaba namni keenya namni as gubbaa jiru iyyuu qaba akkuma guntaanu waan gosaatiifuu gabbaanii halkanii guyyaa iyyan sanitti halkanii guyyaa gabbaanii iyyuu qabanii waan bareedarraa hasoite namni hundi gabbeeraa dubbachuu qaba ani tanumaan jaa namni keenya harka 180 70 jimaan jiraata jimaan kun dhabamnaan namni keenya dhume osoo namni keenya rakkoon itti as baatee gartee rakkoodhaaf hin saaxilamne irraa dubbachuu qabanii namni hundinuu irraa dubbadha ati irraa dubbachuu jirta namni hundi sirraa laalatee haa irraa dubbatu nuti waan lamaan keenya jette jala deemna isaan du'aa jaan du'uu qabna nuti yoo waan isaan irratti du'aa jaaniif hin duune jiruu teenya hin jirtu jechuu bar jimaan dhaba akkamatti jiran kana yoo ta'e nuti namni keenya dhume jechuudha osoo namni keenya rakkina ammaa keessa jiranii rakkina kanarra hamaa osoo keessa hin buune dafanii namni keenya iyyuu qabaan jaa anaan kanumaan